Guddoo tanarra barreeffatanii Guyyaa san waa qabanii nyaattee moo abaamoonee guyyaa san nyaata nyaattee turteeti? Caaltu viidiyoo na erganii wanni sa'a takka keessatti maali kumni godhalamee sheeriin irra godhanii. Caaltuun isa sirrarraa haftu numa jirtu. Akkasii gaafa kadiin sagaraa irraa dhigee taa'uun qulqulleesseeti. Oomaa itti gannaqaa keessa gadi taa'ee bar. Bareedu reetumaadha qofa isa garaa biyya teenyatti miti abaamoonee biyya teenya. Wallahi caaltu ni kijiba wallahi ni kijiba gubbaa seeni maama beeyantee kaashanii geemasi na ergatanii sagaraa dhiqee gurbaa maa kijibda. Abba guma kaisa da bisa sintai da bamone disi kamma andrasi ne majeti ke di ninu sala bareji da bisara ke di aye bole ye disi bakala disi bakala na kabeti na baguma kai hada be khudi sintai ni sala tera isa kas go da gurban ko na ga dolo sala saila sini sa kabe homo tibante ila tibi fatisi dar kature ni ma bayan aku mati tese ni homo tibane terra kita atau lah dubbi garte jirta ti Mali aku mati tese ni sinje dubbin shambo tibane te raga jeta atau warra hisaaba kafalee suuta gees turee dhagaa turee dhagaa diinaawwan sirraa kafaluu haasawuu ni fedha yoo haasawuu feete diinaawwan sadii ni kafala Yora takka wayni isinima ayo bawa tahu wayni isinima oke lagi bada obsaa waliin nama digiriga maadalan kamne kana nama maadalan kamne kana hundumaati itu hin jaalanne beeyta eda akkata saddamtaa sheejjaa birkun hamzaa haaji kun sheerna irratti godhe mana xufe koottun hanjee gargaarasarra jiran natti fakkaata munashidoota wajjin akkasitti hoggana dhaqu nama 150 qoqofaa jira hoggana ol seenu nama 400 guute hoggaa kana tokko munashid abdallaa janiini Shaytaana geemiidha maanutti tolbaaftanii jeen jeet gad utaale hoggana utaatan dhiisa haa taa'u jeen sibaanu yoo sababa kiyyaan namni waa gugumaa jeen beekamu hayyee gaaboon illee geemi kana gaa rakkinumaa gartee shaytaana geemii naa godhe gaa gaaf tokko gaafa na waa argadde na dubbisuun keessanii hin oolamu jeetuman gadi bu'ee gaa akkasitti jala taa'e nama san haramaadhaatitti isaa yuunivarsiitii irraa barnoota fixee eebbiifame nama waa isa sappiraas godhu dhabeetan ofii qiyyaa namoota walitti qabee birrii 400 wayiin sappiraas isa godhe nama san. Ayyaa Allahu akbar Allahu akbar yoomi sun yoomi ana silleen beeka hin beekaari yoomi Jaza manam zaiti. Masha Allah. Shaytana gartee geemaa nurra gadi buusaa jeen. Ka surprise goote sun eda ati ka surprise goote eda. Amma jira bara 2002 gaafa markaza takka jalal qabusan. Okay. obsa daawudi keessa mul'ata caaltu itti himee Hindagaw dis itti dawwalaa qoy. itu dah wala ka kamera sa wala Wai gurgur jira. Akkasitti gaa'u Allah. Nama birrii hin qabne eenyumaa jaalata. Nama qarshii hin qabne eenyumaa jaalata. Miskiinaa fi tujjaarallee jibba. Nama birrii qabu nama hundumaa jaalata. Tujjaarrillee ni jaalata, miskiinillee ni jaalata, hadiin qabullee ni jaalata, artistillee ni jaalata. Boge geratu ya feda sun. Najara badin amma siya kana godhatu kana Mama ba siya kana godhatu kana amma waliin waraabanii muuziqaa itti hidhani tasgabbaa'ii taa'e. Muuziqaa waliin nu hidhani ammasi.
Dannasu jira jani. Ya bola tu muuziqaa yaadataa jirta waan nuti waa agartee wanta kana yaadaa jirra bulisa ati muuziqaa yaadaa jirta is gaata ilma namaa haydu. Sama mannamo bakka inni ol utaalu takka isaa taphatu jiru muuziqaa irratti hidhani. Akkasii bar Akka nama gaafa ijoollummaa jilboo taphatutti taphate garuu. Hamzaa wanni itti irratti hidhe Hamzaa Haashimtuu irratti hidhe. Abolis zannillee badin yaabba meeqis waan hin beekne naa zannillee yaabba bulisa. Isa irratti hin arge gaan isaa post godhe. Apalaa shahar nama jalaa godhee irratti dubbata inni saaba meeqii sabbaan jedhake fedhe wal godhus antiliin irraa dhiyeeffatan annama bargaan osoo wallaa billaa namni hasalaati dura kagartee umraa dhaqa dura namni jannata seenu ana akkam maaliif hinaan jeega wallaahi nama singa'u wallaahi naman tuqu nama du'an. Ana idas himee bari maa beekan wanti hamtuun addunyaa tanarra zulmiidha. Zulmii ilma namaaf irraa eegi. Sanirraa tan hafte wanti siif rabbi jidduu nagee inni ta'uu hibatta. Rabbi umrii siyaasa nuumaatii miti. Hamtuun haqa ilma namaaf yoo saamte takka ilma namaa yoo zallamte. Sani malee sani dhala namni hoggaa ati asirraa shaashaa ittee geerartu namni raasii fudhachuudhaaf dhufees jala yaa'a malee beeke ati yaammatteeti miti bara. Saniif waa takka rakkoon qabu kuni namallee shaashaa godhe abbaa kiyya. Namni yoo koomedii takka gartee affeeramee daawwachuudhaa dhaqee tikeeta bitee seena bakka takka. Atis amma koomediidha bakka akkuma fedhettu haa ta'u namni si irraa fudhata xiqqaatu akkamitti waan namoo. Sirrii wallaahi waan sirriiti. Egaa sanii jecha amma gurbaan kun xarafarra jiraati wanti itti shitanii areeniif hin jirtu. Aandeen gadda wallaahi mucaa kana du'aayi godhaa fi inni sirraa hin jeen nama maraan nama gartee isaa arrabsu maraan wallaahi. Fayyaa ta'e. Du'aayi godhaaf hin jeen. Anamma narra namni viidiyoo gaddisuu hin jiru jechuu dandeessan mooditaran qabaan ijoollee feemasoota inni hojii taphatu tan hunda wanni viidiyoo isaa garuu gadhiisuu hin didee booda kana maaliif jennaani wanni baqa jechuun xiqqoo wanni jiru kun waan gaarii ta'e waan natti mul'anneef jecha seenaa waan hin taane hamtuu namaaf wanni godhuun bareedaa miti nama taajjabuunis gaarii miti nama dabarti. Dhugaa jettu. So yoo dandeesse gargaaruu yookaan immoo dhiisi bakka irraa callisaa yookaan. Ni bara ammas waan badaan goone wooma namni takka godhuu godhe asirratti amma geema nama hundaa taphata nama hundaa qixaata fudhata daaseet kun noormaal agar kono waan badaa laal wanni isarraa eegamu jecha bichaa namaan jechuu dhabuudha malee gizee geema taphatu miira keessa galee waan biraa waan takka badiin qabu waan akka kiyyatti. Isin maa miira keessa galchitarree geema qixxaamu diddanii biraa of jaatanii. No siimee baraan. Namni akka fadhellee yoo ta'e ni aaraa asirratti si galee abbuma fadheewu garuu geema taphachuun badaam iiziidha gin bakki kaayoo amma isarraa hin bareennelleen bakka jecha jawsanii si galee jechi tokko ni jira normaala ka waliin jahan jecha gurguddaa san malee jechi normaalinu jechi kaanu deem kaa fokkottuu akkana waliin jechuun qallaaliidha kun abbuma fadheetu nama waliin jaha. Garuu jecha afaan baala geessan qofa yoo dhiisee geema isaa taphate. Bareeda wallahi. Ya boleh ya YouTuber ane live itu orang YouTuber welcome kan masalah mata coba kan live itu dutan. Welcome jawab dah. Tahu kau bilang isyarat muda. YouTuber le banate ni kabda. Ono kana la. Pemasaran kabar apa live itu sebenarnya acit. Ainuma amma sigal telal. Amma sigal telal tehno. YouTuber dan kot kana Ferraris. Gaafa kuma manamo. Adda sa owe ti. Listen daw mamana mo adalagu. Ayye. Bora daga isibi ni mabba mo ne gaafa to ajenda sa owe ti. Biyita na qub tokko dhaabe erga ajendaan saa xumurame booda YouTuber irratti hima dhufe. Silaa gaafa jalqabaa sa YouTuber san gartee harkaa qabaatee akkama seenaa jiru kana seenaa jee har'a kuma dhibba qabanne akkuma follow dheengadda gubatee YouTube TikTokiin amma kuma dhibba sadii jiru kan. Dhagaye diina dheengadda yaa'iin takka haateeti osuma yaa'iin sun oowwu jirtuuti dubbiin mommo baantuun gad dhufte. Yaa'ii san namni guutuu irraanfatee kam ta'u mommo baanii garagaru. Osoo Jawaar Mohammadis jiranii. Wow, Muhammad nama. Oh.
أنا والله قيم ما أنا وتبدأت والله جرينا كنا إن شاء الله وننجر جرا في سنين با دوام أنا أقول أيرو ما تتا كوكو تارو باتما بوس من دو باتما بيجرا فتا inshallah rabbi أنا sirraa ما jijjiiru. والله كان في أجدنا أنجو فنيان النهابات والله بكا كان ترى أنجو يا لين تتكاتو كوها وان تكاتو ما أبابالم وني لما ما أنت نادر دربنا نافجه Rabbii سلام rizqii. عليكم بركة كتنا نا wallahi dhugaa keeti jabaadhu anama asirra siin deeggaraa. كاس Rabbiin rizqii ta'e Maalum afaan jennaan? keetti yaa haa jechuun du'aa guddoodha maaf bayaane namni akka kee kanatti gartee miidiyaa gubbaa irratti ol ba'ee vaariyaala baatee fi gartee waa argatu jechuun nama jajjabeeffamuu qaba. Kun waan itti qoftiin godhaa jirtu miti faranjii fi araba amma jala seentanii ol aaltan waan Oromoon geema baallamaatiin taphattu maachii xiqqaa kana taphatu addunyaan. Ifi warri Amaaraalleen kuni namni sooshaal miidiyaa Sheekotiin amma itti hinaaftu tunuu bar diinaa agartee amata meeqa xaaraniiti feemasummaa akka isaa tana fiduu dadhaban beeka. Feemasummaa akka isaa tana fiduu dadhaban. Yaaboo itti hinaafani laa ilaaha illallah. Nama akkatti itti hinaafamu godha. Elaali namoota biraa yoo ilaalte warra isa caalaa gartee geema taphatuutu jira. Isaan osoo jandaan taane inni qoftiin ajandaa ta'uun san xiqqoo gaarii miti. Mala riskiidhaa rabbiin bakka adda addaatiin namaa banaa. Anama fakkeenyaaf TikTok irraa humaan argadhu garuu Feesbuukii kiyya waan darbaa yuutuubii illee ni darbaa namoota bakka adda addaatiin rabbi riskii kaayee jira. Isaan asirra kaayee fi inni waan wanti asirratti maraataa maal jedhamuuf hin qabu. Bakka inni asii rabbi kaayee fi abuutu turee kam godhe. Abbaan jaalatee kannaa itti bu'aaree. Amma mucaa kana wayi dirqama namni kannaafis bar namu jaalatee kannaafi. Hin kadhanne namni raatti fudhatee amma waggaatti walaloo dubbiste madaraka takka irratti ol baatee amma namoo kiyya namni dhufee qarshii kudhanii sin kabalu dhufee waan qabu haawwan itti mudhii irraa hiikatanii hoggaa inni geema taphatee adabbiidhaan nama rakkaayisee namni waan qabu itti dha'uu jira malee waan biraati miti barkuun. Akkasuma qabadha. Wanti addaa wanti dalagaa jiru takka illee hin jirtu miiruma isaa qofa gattee tasgabbeeffate. Maamman namoo kiyya mee pilaatfoormii miidiyaa hawaasaa kana hundarrattu dhiibbaa fiduu danda'u qabna. Maamma bayaane nin deeggaraa akka dhubbaa kiyyaa jetti yuutuubaan illee yoo ta'e dhiibbaa guddoo fiduu qabna. Akka gartee miidiyaan afaan Amaaraa fidu kun afaan Oromoo fiduu danda'u qabna. Akka TikTok irratti illee akkasuma ta'uu qabna. Facebook irratti illee akkasuma ta'uu qabna. Miidiyaalee hawaasaalee pilaatfoormoota jiran kan hunda irratti gartee Warri asirra jirtan hundi amma yuutuuba muumma bayaan deema subscribe godhaa fi muumma bayaan linkii as gubbatti hidhi tiktaaka keeti irratti wanni kee yuutuuba kee maqaan eenyu jaamuma bayaan maqaa yuutuubaa maal jedha Muhammad Bayan Jaman. Muhammad Bayan Tuke. tukkee jaa Muhammad Bayan tuub godhe yoo Tuke jadi bo. Muhammad Bayan jangan apa yang ba. Muhammad Bayan Tuke. Facebook aku jadi jalan nama ulah live. Musibah nanti butuh jetan berada dema. Facebook aku jalan saya nala. Agak. ripost godhaa fi waan hunda Agak malah dulu wanita bukan. Faranjii sooshaal miidiyaa biizinasaaf uumtee akka namni gartee irratti waa beeksifatee irraa dalagatuuf uumte malee itti wal arrabsuu qofaa fi miti akka adruma ta'anii qofni qofaa fi miti. Namni keenya pilaatfoormii imoo irraa illee fayyadama qaba baqa waan biraati miti waa hundarraa maallaqa itti fixu jira immoo ganama galgala miidiyaa irratti. Imon nuti makan demi roba imon nuti makan ujang orang anak dah berusaha. Bom mungkin kabar doh kasa. Dhiifama baabdaan dhiifama. nuti maqaan Bakka kaasa malee situ keetiiti. Haruma hundattuu akka abbaan moonee jeessan namni keenya dhiibbaa uumuu danda'uudha qaba jabaachuu qaba baqa. Sooshaal miidiyaa yoo harkaata amma bayaan kana borutti haajamna. Sagalee qabaa borutti haajamna. Even arraallee gartee itti haajamna arruma arraan tanaatu sagantaatu jira sagantaa deeggarsaa kan zabiidaa shaashaa idallee mana isaa sentee halkan zaasa deemuusaa sagalluftee isatti illee himattee turte isin hundinuu quba qabdanii itti haajama baqa namni keenya hoggaati guddachuu deemtu mataa gubbaa si gaddaa'u gaafaati guddatte ammoo sheeyini kaleessa gartee wanta sitti himaa turelleen dhufeetiiti akkana ilma kiyya dhiyaaddu siin jedha ijoolleen dilli gartee ammaas gubbaarraa biyya keessatti illee waa takkananii oofanii beeksisa daleessan kunis akkanumatti gartee osoo namni mataa gubbaa komantiin qorof godhu beekaman dheengadda mucaan gawgoodii jaaniin tokko gubbaarraa kan filatee taa'u tokko akkaawuntii isaa maxxansee feesbuuk gubbaarratti asiin harkattanii warri du'aa feetan jee mucaa san harka hudduu duubatti hidhanii komantiidhaan garafanii mucaa asirraa galchan. Akkas ta'uu qabu du'aa godhu sammoo qaliilee moo haa du'aa godhee haa ga'u godhi jee boo tokko hin jiru
Dinaa'ol keenya gaa dhaloonni dhufu hundi dhaloota kadhaa ta'uu qabu. Amma mucaan sun faan daa'imaa nama barachuuf yeroo carraa guddaa qabu hojjetuuf illee carraa qabu daa'ima amma lafaa dhufaa jiru kadhaadhaaf waa hundaaf karaa banuun gaarii miti bar. Amma waan akkasii san faan deeggaruun. Dhugaa keeti jechuun wanti jechuu barbaadee fi waa kadhachuun hamtuu beekaa waa kadhachuun hamtuu garuu ispeeshaal gootee waan hojjettu san bifa beeksisaatiin hin baaraa beekan. Wantiin dubbate bifa beeksisaatiin beeksisa faa nama hojjettee waa argachuu malee wanti mucaan hojjette sirriidha jechaan jiru garuu hamile nama cabsiti jechoonni namaa kun hoggaa gartee ati munyuutu akka rabbiin si laafisatti jechi namaa hamile si cabsa ta'ee garuu ammoo akkuma ta'e hedduu gaafa ati ol guddatte namni sitti haajamaadha laalbayyoo fi wanti nan jiru. Waan kaansilingi jedhamu takka jira faranjiin kaansilingeetti bayaan kaansilingeetti nama kana akka inni dandeettii inni dhufeen kana ilaalaniiti dandeettii isaa tanarraa akka inni hin baanetti ogummaa qabu tanarraa akka inni hin baanetti futu hin jennetti dandeettii sanirra jabeessanii irra gargaaranii bakka kanaan ammoo kallattii kana qabadhuu deemu jedheen sii galee miti. Sanuma harkaa qabu san fuudhanii harkaa kushaashan dhaqanii deema mana galii galfadhu hin jaaniin. Isinii galeemi gorsanii nama kana sirreessuu qaban. Karaa deebisanii wal qixxeessan. Akkasii sun gaariidha karoo inni jarjareetti yeroo heddullee gorsiin illee anillee akka amma kam anuu kadhuunfatti itti himeen ture namni beektaa hoggaaniif waa bare hoggaaniif waa laaftuma tanatti waa harkachuu bare namni hin dalagatu amma keessaafuu dhaloonni boodaa kun ijoolleen tun hin dalagattu yeroo hunda waa'uma sanitti haajamti saniif sun karuu wal guddisuu namni keenya akka guddachuuf xurree isaa qoon bareedduudha. Karoo harka sakaalamaniituma akkamittiin guddadhaa fi akkamittiin waa harkadhaa. Yaada sirrii kaastee ilaala asirratti dhaloota gartee kadhattuu oomishuu jechuun biyya guutuu hojjeessuudha san waan hamtuudha. Namni kireetiivitii ittiin faranjiin waan namni miidiyaa gubbaarratti dhufee ittiin beekamu kireetiivitii qabaachuudha qabda hoggaa ol dhuftu. Akkanuma lafaa kaatee nama arrabseetiin beekamee waa karaa deettee adeemtu yoo taa'u taate dogongora guddaa ifitti illee taphachuu jirta. Boriyoo tiktookiin kun cufame. Akka tasaan beekamu waan rabbiin fiduun beekanii ati guyya san gabbaateeti adaamaa fi finfinnee direedaa keessa deemtee yaa rabbii jechuu mudattaa jechuudha. Sana yoo ammoo kireetiivitii qabaattee yoo tiktookiin cufame deemtee gara yuutuubaatiin gara feesbuukaatiin ogummaa keessaniin fayyadamuu dandeessa. Kallattii guutuu gartee kadhaarra deebistee ammoo hadhuma qofaaniin jiraaddeettee aduun sirrii miti bakka waan wayii takkaan bareechuu qabda bakka foloorii kee abalu kun waan kanaaf hordofnaa jeesi beekuu qaba. Dinaa'ol waan dhugaa dubbattanii fi bayaanillee anis waan takkan dubbadha. Amma fakkeenyaaf muumma bayaan kana uummanni maaliif akkatti jalaa hafuu didanni beeytanii maaliin beekame jalqaba waan amantaatiin beekame waan amantaatiin gad dhufe yoo ati dhimma biraatiin dhufte akkanaatiin dhufe haqaama qullaa beekame sanis numa jaaniin hagartee hadaan beekame sanii numa jaaniin. Nama gargaaru yoo taate haati nama gargaaru sanii jaaniin. Amma mucaa kana barnoota isaa laalaniiti sammuu isaatis laalanii fuuldura gartee namni tokko nu fayyaduu danda'a jaanii waan yaadanii fi irraa kana uummannis jalaa hafuu oolee kanaan beekaa jechuudha. Hundi ustaazatti beekte jechuudha. Ustaaz muumma bayaan jettiin. Ati yoo waan gaarii gartee xiqqollee taatu dalaydee waanuma gaariin beekamte waanuma gaariin namni si beeka. Anamma hoggaan mana namaa ol seene mucaan nama waraabu sun dhufe janiitiin adheessan gariin warri sagalee ofii tana dhaga'uu sodaatu habulook na godhee jira meeqaatam. So waan akkasiiti namuu wooma itti beekameen kanaan deema. Akkasanii wahuma rabbi jaalatuu fi nama birattillee jaalatamtu yoo dalayne bareeda. Waan sirrii jettee waan nama ofiyya dhaloota lafaa ol deemuu fa'aa keessattuu dhaloonni lafaa ol deemu ogummaa tokko gartee dandeettii wayii takkaan yoo beekame hedduu bareedaadha. Sagantaan hin gaddaa akka Afrikaatti Finfinneetti qopho'ee takka yoo agartanii jiraatan sagantaa sana irratti nama hedduudhaatu dhiyaate Afrikaa guutuurraa akka gartee karaa bahaatti Mo'aaz Maammoo qofaatu hirmaate. Garuu ijoolleen isa caalaa foloora qabdu hangan qabdu beekaa. Hoggaan kana jedhu ijoolleen taa'illee dongora qabdu jechuu barbaade osoo hin ta'in foloorii ati fiddu kun bakka ati yaadde san yeroo itti san dhaabnee jira. Yeroo itti namni sii gadii foloora sii qabu waltajjii kabajara dhaabbatuutu jira. Foloora yoo karaa salphinaatiin takka karaa foqotaadhaan fidde sirraan bittu addunyaan si beeka waan taateef sadarkaa sanatti geesse. Hamileena kudhan qabu, hamaarree qabu osoo jiruutiiti nama tokko filatanii akka Itoophiyaatti illee namoota muraasa qabu waliin filanii jechuudha.
Saniif waan bareedduudhaan dandeettii addaa takkaan koomediin isaa taatu waan fedhenu yoo community ijaarrattee hegeree teetiif illee biyyoota addunyaa kafee tarallee deemtee invite godhamtee hojjechuu dandeessaa. Addunyaan keessatti yeroo ammaa tanaa sooshaal miidiyaadha. Wantummaan namni qabeenya irraa argatu. Aboogaa galatoomaa warri fooloo nu gootanii fi warri gartee wajjin turreelleen hundi keessanuu hisaaba keenya fixannee jirra osoo akkasii maamannama kiyya dhiifama narratti bilbilamee arragaa maama bayanillee ni jira obsaan kiyyallee ni jira isinillee ni jirtanii zabiidaan sagantaa gargaarsaati qabdii guyyaa irraan tanaa isin hundinuu argaa turtanii yoo rabbi jeemma za'a afur taate namni hundinuu sitti argamaa jira obbolee teessan guyyaa arraa tokkicha kana qofa qabdi waan taateef dheeyinee gartee yoo jajjabeessine akkam jettan isin waadachiisuufin isiniin jee. Amma seentee an amma ciiseetiin jira laata. Yoo seentee jiraate amma ittiin goraa yoo katurtu taate gaa rabbi inshaallah guyyaa biraatti itti dhayna. Rakkoon qabu taate birumatti haa argamnu namni illee. Rakkoon qabu ni jira dinaa'ol. Abshirabaa moolee bakka achaa dhaynu obsaan kiyyallee biizii ta'ee jiraate obsaan jirta maa baanillee futjee. Okay, ya taate dinaa'ol follow deebise follow si godhan jira. Bayyoo kiyya akkamitti deebisu dhabe hanga amma unoo deebisoo ta'anii dhaamitu. Dinaa'ol itti takka Abshir bakka akkoota achaa dhufnu obsaan jirta obsaan yoo jiraate. Okay. Hai, khottan jechuudha. Abbaa moonee namni akkana nama dhiisee deemaa. No, Nangis salas deemu manni rabba nama bar big shape. Ya, entah. Ay, big shape. Ono dhufee jira. Nama dhiisanii deeman. Lama deebitanii. Yaa Ni jira bro, yaal ni jira. Isiniin mufachiisee. Anga tu boqotu qosen. Haa. No, mu bajjine Gargaarsa takka dayna jaanii kutan malee akka dalagarra jirtu beekanii jiran. Simma sitim si wajjin mari'anna yeroo dimas zabidaa shaashaa bira. Gaanii deemanii bar. Obsi aboo feetes. Mana banaa dhiibnee iyyaanu mana namni qayyan biisee iyyaanu jennee kutaa jiru. Yaa hangattee Isiniin biraan baa'u dalagattiin jira. yaa firraa bee bakka. Jabaadhu yoo galatoomi ulfaadhu.